Akkam jirtu maatiiwwan qubee akaadaamii ani nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u fayyisaadha qubee akaadaamii irraati. Kun qubee akaadaamii irratti kan isiniif dhiyaatu barumsa herreegaa kutaa 12ffaa yuunitii 1ffaa paartii 11ffaa irraa walitti geenye jira review exercise dha asirratti kan nuti waliin hojjennu. Akka yaadaatti kanan isinii qabu review exercise kana gaafa hojjennu jechuudha. Jalqabaa ofii keessanii hojjedhaatii wanta isinii galu didee akkasin irraatii ilaaltanidha jechuudha. Almost yookaan paartii lama yookaan paartii sadiitti qoonneeti kan nuti walitti ilaallu. So mee jalqabnu gaa. Almost ani gaaffii sadaffaa irratti jalqabuu barbaade garuu gaaffii lakkoofsa tokkoffaa irraati immoo xiqqoo isinitti agarsiisu gaaffii tokkoo fi lama jechuudha. Salphaadha waan ta'eef yeroo dhumas gugurraatiin kana fi homaa wanta gatii qabu miti. Asitti maal jedha list the first 5 terms of each sequences whose general terms are given below jedha. Asirratti where n is a positive integer jedha iddoo kanatti jechuudha. So asirratti kan nuti gaafatamne termoota 5 akka nuti wanti goonudha jechuudha. Akka nuti listi goonuufidha jechuudha. Fakkeenyaaf an nuu kennameera asitti an c biratis nuu kennameera jechuudha. Asirratti kuni arithmetic sequence ta'ee geometric sequence ta'ee wanti nu gashu hin jiru asirratti general term isa nuu kennameera. Termoota sana barbaadudha jechuudha. Iddoo kanatti where n is a positive integer gaafa jedhu eenyurraati ka 1 2 3 jedheeti itti fufaa jechuudha value n. So asirratti fakkeenyaatiif a kanarra kan jiru ta'uu barbaanne n is equals to n the power of n divided by n factorial jedha. So a1 gaafa barbaannu a1 is equals to bakka n maal gachuudha tokko gashuudha jechuudha. Akkuma paartii jalqabaa irratti walitti ilaalle jechuudha. So bakka n tokko nagashinu 1 the power of 1 divided by 1 factorial. 1 the power of 1 meeqadha 1 dha divided by 1 factorial jechuun immoo tokkodha. 1 divided by 1 1 mataa waan ta'eef fira deebinee barreessuun nu barbaachisa. Inni kan biraan a2 gaafa gashinu immoo a2 gaafa barbaannu immoo jechuudha bakka n meeqa gashuudha lama gashuudha jechuudha salphaadhuma. So 2 the power of 2 isaati jechuudha n the power of n waan jedhuudhaaf divided by maal goona jechuudha n factorial n keenya meeqadha lamadha 2 factorial. Kuni 2 the power of 2 jechuuni that is 4 divided by 2 factorial jechuun immoo meeqadha 2 dha is equals to almost 2 ta'a jechuudha numaarratti. Inni kan biraan a3 barbaanna jechuudha bifa kanaatiin. Innis immoo maal ta'a 3 the power of 3 divided by 3 factorial. Sana booda 3 the power of 3 jechuun meeqa ta'a is 27 divided by 3 factorial jechuun jechuudha 3 times 2 times 1. So kana jechuun immoo gaasitti 27 divided by 6 jechuudha karaa biraati. Sana booda kuni gaafa salphatu 3 dhaatiin 9 3 dhaatiin 2 9 over 2 ta'a jechuudha. Inni kan biraan immoo a4 is equals to inni ammas 4 the power of 4 divided by 4 factorial ta'a jechuudha. Inni kan biraan a5 is gaafa barbaannu 5 the power of 5 divided by 5 factorial ta'a. Asirratti garuu gaafa valuun inni dabalaa deemu isarra keessaa musa jalaatu caalaa deema kan jedhu ofii keessaniiti akkasin wanti gootanidha jechuudha. Fakkeenyaatiif asirratti gaafa gatiin inni xixiqqaa ta'aa jiru kana eenyutu caalaa jira n the power of n tu caalaa jira. Garuu immoo gaafa inni infinite ta'aa deemu n the power of n tu caalaa moo n factorial tu caalaa kan jedhu ofii keessanii research isaa hojjedha. Sana booda conclusion isaa keessu jechuudha. Fakkeenyaaf a20 isaa meeqa ta'a a15 ta'a akkas jechuudha. So inni kunis badaagas mara wanta sirrakkisudha jedhee waan yaannedhaatii fi ofii keessanii akkasiin hojjetan barbaade jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti malee list the 5 terms of each of the sequences whose general terms are given below where n is a positive integer jedha asirratti. So asirratti illee n ni meeqa irraati kaa 1 2 3 jedhee itti fufaa jechuudha. Asirratti illee kan inni ka'ee nuti hojjennu jechuudha. So isaan kanallee ofii keessanii akkasiin hojjettanidha akkanaan barbaade jechuudha. Maaliif gatii inni bichaa keessa galchina sana booda value isaa evaluate gochuudha jechuudha. Mee amma immoo gaaffii lakkoofsa sadaffaa irra kan jiru kana immoo walitti naa hojjennu. Gaaffii lakkoofsa 3 maal jedha iddoo kanatti gaaffii lakkoofsa 3 maal jedha determine whether the sequence with the following general terms are arithmetic or not jechuu barbaade iddoo kanatti arithmetic akka isaan ta'an determine godhidha. So arithmetic sequence ta'uu fi ta'uu dhiisuu isaa kan nuti beeknu given termiin tokko jechuudha. Fakkeenyaatiif term a1 a2 a3 kan jedhetti fufuu tokko jechuudha. Arithmetic sequence ta'uudhaatiif dirqama maal ta'uu qaba a2 minus a1 is equals to a3 minus a2 is equals to jedhee kanatti itti dhufe dhumarratti maal gochuu qaba common difference d faana wal qixxaachuu qaba yookaan immoo lakkoofsa constant wayii dhufuu qaba jechuudha. Kun egaa yoo maasaa nuu kennamedha termiin tokko tokkoon isaa yoo nuu kennamedha. Asirratti garuu kan nuu kenname maadha general termiisaati. General termiisaati kan nuu kenname jechuudha. Asirratti egaa kuni deeme fakkeenyaatiif asitti an hin jira yoo ta'e asitti immoo deeme an plus 1 hin jira yoo ta'e jechuudha akka kanaatti. Dhumarratti inni kun amma
termii isa fuuldura jiru tokko iddoo kanatti jechuudha. Kun koomaa yoo ta'e iddoo kanatti. Sana booda akka kanaatti kan jiru kana arithmetic sequence ta'uudhaaf maal ta'uu qaba? an plus 1 minus an ni qixxeeta common difference d wajjinitti wal qixxaachuu qaba jechuudha. So general termii gaafa nuu kennamu formulaa ishii kana fayyadamne jechuudha kan nuti barbaadu. Kana jechuun a irra kan jiru kana gaafa hojjennu gaa an plus 1 minus an gaafa jennu qixxeetaa maal ta'uu qaba? Constant ta'uu qaba jechuudha. Constant. Yookaan immoo lakkoofsa dhaabbataa wayii ta'uun irra jiraata jechuudha. Kanaaf iyyuu amma an minus an plus 1 minus an is equals to constant kan argachuudhaati fi an qabna asitti an plus 1 kana barbaadnu jalqabarratti. So an plus 1 is equals to an plus 1 jechuun bakka n kana n plus 1 galchuu jechuudha salphaadhumatti. Kanaaf iyyuu n plus 1 the whole square plus 5 into n plus 1 plus 6 taate jechuudha. Isheen kun isheen jalaa ammoo bakka n plus 1 gaafa galchinu n plus 1 plus 2 taati jechuudha. Is equals to kana gaafa square goonu maal ta'a? n square plus 2n plus meeqa taati? Tokko taati. Kana gaafa square goonu jechuudha. Sana booda ida'u kun immoo gaafa irra baay'isnu 5 times n plus 1 kana gaafa goonu jechuudha. 5n plus 5 plus 16 immoo dhumarra immoo jira jechuudha. Divided by kun gaafa walitti daanu meeqa taati? n plus 3 dha jechuudha. Kana jechuun karaa biraatiin gaafa walitti daanu meeqa ta'a? n square plus iddoo kanatti 2n plus 5n ni 7n taati. Iddoo kanatti 1 hin jira. Iddoo kana 5, iddoo kana 6. Walitti meeqa ta'a? 12 taati jechuudha. Divided by n plus 3 dha jechuudha. Erga kana qabaanne jechuudha gamma iddoo kanatti kaayyoon keenya maal barbaadudha? an plus 1 minus an kun it must be what? Constant number ta'uu qaba. Maal ta'uudhaaf? Arithmetic sequence ta'uudhaaf. Yoo kana yeroo hojjennu constantiin dhufu ta'e yookaan immoo n of keessaatii qaba yoo ta'e jechuudha. Then that is not an arithmetic sequence jennaani jechuudha. Sana booda gamma iddoo kanatti an plus 1 minus an haa hojjennu jechuudha iddoo kanatti. an plus 1 jechuun kana jechuudha neera. Kana jechuun n square plus 7n plus 12 divided by n plus 3 kan jedhu kana jechuudha. Minus kan biraa immoo an immoo qabna jechuudha. Kan jalqaba irratti nuu kenname iddoo kanatti. So that is n square plus 5n plus 6 divided by n plus 2 dha jechuudha. Sana booda gaa ishii kana walirraatii hir'isuudhaatiif jechuudha. Maal goona? Hawwataa isaanii haa fudhannu. Walirraatii hir'isuu qabna waan ta'eef jechuudha. Kana walirraa hir'isuudhaatiif n plus 3 times n plus 2 goone hawwataa isaanii haa fudhannu. Maaliif kuni common factoring qaba waan ta'eef jechuudha. Sana booda n plus 1 no n plus 3 times n plus 2 kana n plus 3 dhaatiif gaafadhu meeqa tafa? N plus 2 tafa. Sana immoo kanaatiin baasna jechuudha. Kana seera hir'isuu fayyadamne jechuudha. N plus 2 times n square plus 7n plus 12 ta'a jechuudha ni jalqaba. Sana booda immoo hir'isuu jenneetu kan immoo kanaaf kanaatiif hir'u meeqa tafti? N plus 3 tafti times n square plus 5n plus 6 dha jechuudha iddoo kanatti kanaaf. Sana booda ammoo isa walirraatii baay'isnee haa hir'isnu. Is equals to kana gaafa walitti baay'isnu n times n square that is n cube plus n times 7n meeqa ta'a? That is 7n square. N times 12 meeqa ta'a? 12n taati. Amma immoo sadii ishii kana lama ishii kana irraa raabsu. 2 times n square that is 2n square plus iddoo kanatti 2 times 7n that is 14n 2 times 12 immoo positive 24 ta'a jechuudha. Iddoo kanatti minus sana booda amma ishii kana immoo irraa baasu. N times n square that is n cube plus n times 5n that is 5n square n times 6 that is 6n. Sana booda ammoo sadii immoo irraa baasu. 3 times n square that is 3n square 3 times n square waan ta'eef plus 3 times 5n that is 15n plus 3 times 6 that is 18. Kana taati jechuudha divided by jenneeti n plus 3 times n plus 2 immoo akkuma jirutti jira jechuudha. Sana booda mi'a asirratti kana jalqaba tarmoota wal fakkaatu walitti hidhaadhu. Kana jechuun n cube plus 7n square plus tarmii wal fakkaatu walitti hidhaadhu. N cube kan fakkaatu hin jiru iddoo kana ishii kana qofa jechuudha. Sana booda 7n square kun immoo 2n square dha plus 9n square taati jechuudha plus inni kan biraan kun 12n hin jira iddoo kana immoo 14n hin jira. Gaafa walitti hidhaanu meeqa ta'a? That is about 26n taati jechuudha. Inni kan biraan iddoo kana meeqa jira? 24 immoo jira jechuudha. Minus inni kan biraan immoo iddoo kanatti n cube sana booda 5n square kun jira. As immoo 3n square jira walitti gaafa hidhaan 8n
square taati. Inni kan biraan 6n iddoo kana jira. Iddoo kana immoo 15n jira. Kana jechuun walitti meeqa taati? That is about 21n taati jechuudha. Inni kan biraan iddoo kana 18 jira. Plus 18 divided by n plus 3 times n plus 2. Sana booda erga akka kanaatti keewwanne booda asitti wanta wal balleessuu danda'u wala balleessinu. Iddoo kanatti n square n cube jira. N cube kana balleessa. N cube minus n cube ta'a waan ta'eef. Iddoo kanatti immoo 9n square minus 8n square. Minusiin kun hunda sarara baay'ata waan ta'eef sana booda maal ta'a? N square hin hafte jechuudha irra keessatti. Inni kan biraan iddoo kanatti 26n jira. Iddoo kana immoo 21n jira. Isheen immoo gaafa irraatti hir'isnu 5n taati jechuudha positive. Inni kan biraan 24 minus 18 dha. That is 60 ta'a jechuudha. Divided by n plus 3 into n plus 2 dha jechuudha iddoo kanatti immoo. Kun immoo egaa qixxeetaa itoo ishee kana factorize goone jechuudha. Maalluu kenniti n plus 3 times n plus 2 dha kan inni nuu kennu jechuudha. Ishee kana ishee irra keessa gaafa factorize goone innis jalaas immoo n plus 3 times n plus 2 dha jechuudha. Sana booda kun kana balleessa kun immoo kana balleessa qixxeetaa meeqa jechuudha? Tokko. Tokko immoo maalidha? That is constant dha jechuudha. Constant. Constant gati ta'e gaama iddoo kanatti this one is what? This an arithmetic sequence dha jechuudha. Kun maal ta'eera? Constant arganneera waan ta'eef jechuudha. Amma an plus 1 minus an kana arganneera. Constant arganne waan ta'eef this one is what? Arithmetic sequence dha jechuudha. Arithmetic sequence. Arithmetic dha jechuudha inni kun. Isa biirra jiru immoo walitti ilaalaa. Inni biirra jiru maaltu nu kenname? An is equals to square root of 4n dha kan nu kenname jechuudha. Iddoo kanatti haa hojjedhu. Biirra kan jiru kanaatiif b an in keenya is equals to square root of 4n plus 1 dha kan nu kenna. Akkasuma immoo an plus 1 barbaannu. Akkuma sammasitti barbaanne kana jechuudha. Gaafa r'tti isa barbaanne sana. Kanaafiyyuu bakka n maal galchuudha? N plus 1 galchuudha jechuudha. Square root of 4 into n plus 1 plus 1 taati jechuudha. Sana booda kun maal ta'a? It is square root of 4n gaafa irra baay'isnu jechuudha. Kun immoo maal taati? 4 plus 1 that is 5. Sana booda amma arithmetic sequence ta'uudhaatiin maal ta'uu qabanneerra? an plus 1 minus an must be what? Constant number ta'uu qabaa inni. Kanaaf iyyuu gaama asitti an plus 1 hin keenya meeqadha? That is square root of 4n plus 5 minus an hin keenya immoo meeqadha? That is square root of 4n plus 1 dha. Kun immoo egaa radically qabaatu yoo ta'e yookaan immoo it is radically keessa waan jiruudhaati jechuudha. Kun immoo square root of 4n plus 5 minus square root of 4n plus 1 kana walirraatti hir'isuu dandeenya. Amma square root jalaatti bahutti jechuudha. This is not what? Constant. Not equal to constant. Constant gatiin taane iddoo kanatti inni kun maalidha jechuudha. Inni kuni it is not an arithmetic sequence jechuudha. Not arithmetic. Arithmetic miti jechuudha inni biirra jiru kun immoo. Kana bifa kanaatiin hojjechuu dandeessu. Yookaan immoo tarmiiwwan shanan ja'an tokko erga wanti gootanii booda jechuudha. A1, A2, A3, A4, A5 erga barbaadanii booda difference isaan gidduu jiru dirqama maal ta'uu qaba? It must be constant number and it must be equal ta'uu qaba jechuudha. Yoo akkas ta'e wanti gootanii ilaaluu dandeessu jechuudha yookaan bifa kanaatiin hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa arfaffaarra kan jiru immoo walitti ilaallu. Gaaffii lakkoofsa afur maal jedha? Find the arithmetic mean between 1 and 9 jedha. Arithmetic mean tokkoo fi 9 gidduu jiru barbaadiidha kan nuti gaafatamne jechuudha. So iddoo kanatti arithmetic mean between 1 and 9 gaafa nuun jedhu jechuudha. Lakkoofsa tokko qofaadha jechuudha kan gidduu isaanii jiru. Let's say m is the arithmetic mean between 1 and 9 jennee akaanu. Let m is the arithmetic mean jechuu barbaadan ishee kana akkasitti sirreeffadha. Arithmetic mean between 1 and 9 jenneeti ayaan. Sana booda maal ta'a jechuudha? 1 m 9 kun arithmetic sequence ta'ee jechuudha. Arithmetic sequence taanaan immoo consecutive termii gidduu kan jiru difference isaanii maal ta'uu qaba? Wal qixa ta'uu qaba jechuudha. Kaayyoon keenya gatii m barbaadudha as gidduu meeqadha waan ta'eef. So kana jechuun egaa arithmetic sequence gaafa ta'u m minus 1 is equals to maal ta'uu qaba? 9 minus m ta'uu qaba jechuudha. Difference as gidduu jiru, difference as gidduu jiru faana maal ta'uu qaba? Equality ta'uu qaba jechuudha. So kana jechuun egaa amma m gar tokkotti lakkoofsa immoo gar tokko taasisaabuuti m plus m taatu kun gaafas darbu is equals to 9 plus 1 taate jechuudha kun immoo gaafa jedhamu. So 2m is equals to 10 taate jechuudha. M is equals to 5 dha jechuudha. Arithmetic meaning gidduu isaanii jiru meeqa jechuudha? 5 dha jechuudha salphaadhumatti 5 ta'a jechuudha. Inni kan biraanii gaaffii lakkoofsa shanaffaarra kan jiru immoo walitti ilaallu.
Gaaffii lakkoofsa 5. Gaaffii lakkoofsa 5 maal jedha? Find the 10th term and nth term of the geometric progression 5, 25, 125 jedhee nu kennamee jira. Kuni geometric progression dhaan nuun jedhe asirraati jalqaba akkasitti immoo itti fufaa nuun jedhe. So this one is what? G1, this one is G2, this one is G3 dha jechuudha. It is an arithmetic geometric, no an geometric sequence jedhee nu kennameera waan ta'eef. Geometric sequence gaafa ta'u egaa common ratio isaanii akkamitti barbaanna? Common ratio R is equals to that is G2 divided by G1 is equals to G3 divided by G2 jenneeti barbaannaan. Kanaafiyyuu R is equals to what is G2? That is 25 divided by G1 inni muummee qara 5 dha jechuudha. Is equals to 5 ta'ee jechuudha. Kuni common ratio keenyadha. Asirratti kan nuti gaafatamne tens termiidhaatii fi ns termiidha. Kan nuti gaafatamne jechuudha. Jalqaba irratti ns termii edda barbaanne tens termii yoo barbaanne nu salphata. Sababiin isaa maalifidha? Ns termii edda barbaaduun keenyaafne tens termii barbaanne humaa yeroo of jiraatti gubuun hin barbaachisu jechuudha. So iddoo kanatti let first find ns term yookaan immoo termii ns termii jedhamu haa barbaannu jechuudha. Term kana jechuun GN haa barbaannu jechuudha. So geometric sequence keessatti gaama G1 qabaanne akkasuma immoo R yoo qabaanne yookaan immoo common ratio qabaanne jechuudha. GN keenya akkamitti kennamadha? GN is equals to G1 times R to the power of n minus 1 dha jedha. This is noun dha yookaan immoo wanti keessatti jechuudha. Sana booda GN keenya GN is equals to G1 keenya meeqa dhaneera iddoo kanatti meeqatu nuu kenname? That is 5 dha. Jalqaba irra jira waan ta'eef jechuudha. 5 times jechuudha. Isheen kuni Arriin immoo meeqa qabna? Ammatti 5 qabna. 5 the power of n minus 1 taati jechuudha. Yoo barbaanne kana bifa kanaatiin barreessuu ni danda'ama. Yoo barbaanne immoo fakkeenyaaf exponential form keessatti jechuudha. A the power of n minus 1 jechuun yoo barbaanne akkas gochuu hin dandeenyu. A the power of b toonuun jedhe fakkeenyaaf. N iddoo kanatti c the power of a plus b toonuun jedhe jechuudha. Kana jechuun maal gochuu dandeenya? C the power of a times c the power of b gochuu dandeenya bifa kanaati. Kanas immoo bifa kanaatiin haa barreessinu. 5 kun akkuma jirutti jira jalqabayyuu 5 the power of 1 jechuu dandeenyu kana times shii kana immoo gaa dhufneetitti 5 the power of n times 5 the power of negative 1 gochuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun immoo qixxeetaa maal ta'a? 5 times 5 the power of n times 5 the power of negative 1 jechuun karaa biraatiin 1 over 5 jechuudha. Sana booda 5 kun 5 kana gaafa balleessu gn is equals to maal ta'e jechuudha? 5 the power of n ta'ee jechuudha. Kuni maala n termii keenyadha. Amma 10th termii barbaadinu jedhe waan ta'eef tokko immoo g10 is equals to jechuudha. Bakka n 10 gashuu qofaadha jechuudha. 5 the power of 10 goona jechuudha. Bakka kana kanaatti keenya jechuudha. 5 the power of 10 kana yaa baasuudhaatiif dirqama hin qabnu. Maaliif very very large number waan nu fuudhaatiif jechuudha. Inni shanaffaarra jiru kana fakkaata. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa ja'affaarra kan jiru kana walitti ilaaltu. Gaaffiin ja'affaarra jiru kuni maal jedha? Find 3 numbers in geometric progression such that their sum is 13 over 3 and sum of their square is what? 91 divided by 3 dha kan nu kenname jechuudha. Mee asirratti asitti jalqabuuti solution. Let's say the 3 geometric sequences yookaan immoo geometric sequence asirratti qabnu sun jechuudha. G1, G2 and G3 haa jennuuti. With R is a common ratio. Common ratio isaaniiti jennee haa qabannuuti jechuudha iddoo kanatti. With R is a common ratio. R'n immoo maala? Common ratio jennee haa yaannuuti jechuudha. Sana booda geometric sequence isaan kun G1, G2, G3 dha jechuudha. Mee amma immoo G1, G2, G3 kan jedhu kana G1 dhaatii fi R qofaadhaatiin haa ibsinu. Maaliif geometric sequence keessatti akka barbaanetti barreessuu dandeenya. Geometric sequence keessatti G2 jechuun R times G1 jechuudha. Kana beektu. Inni kan biraan G3 jechuun immoo maal jechuudha? R times G2 jechuudha. Miti akkasuma immoo karaa biraatiin G2 immoo asitti meeqa qabna? R times G1 qabna. Kanaafiyyuu R into R times G1 gaafa jennu qixxeetaa maal ta'a? R square times G1 dha jechuudha. Isaan kana qabna. Isaan kana yaada keessatti qabadhaati jechuudha. Amma jalqaba irratti maal nuun jedhe? Geometric sum yookaan immoo such that their sum is what? 13 over 3 dha nuun jedhe. Ida'amni isaanii meeqa nuun jedhe? 13 irra 3 dha nuun jedhe. Kana jechuun G1 plus G2 plus G3 ni qixxeetaa meeqadha jechuudha? 13 irra 3 dha nuun jedhe. Inni kan biraan iddoo kanatti G1 square isaanii maal jedhe? Iddoo kanatti the sum of their square is what? 91 over 3 dha nuun jedhe. Kana jechuun G1 square plus G2 square plus G3
squaring qixxeetaa meeqadha nuun jedhe 91 divided by 3 dha nuun jedhe. Amma egaa isa kana mee isa iddoo kanatti G2 bifa G1 fi R dhaatiin ibsine taa ibsinu. Kana jechuun G1 plus G2 jechuun maal jechuu dandeera? R times G1 dhaan. R times G1 plus G3 jechuun maal jechuu dandeera? R square times G1 dhaan qixxeetaa 13 irra 3 dha jechuudha. Isa kanas bifa kanaatiin haa ibsinu. G1 jechuun G1 dhumadha square plus sana booda G2 jechuun immoo maal jechuu dandeera? R times G1 the whole square immoo qaba jechuudha. Plus ammas immoo G3 jechuun maal jechuu dandeera? R square times G1 dandeera the whole square immoo qaba. Qixxeetaa meeqadha? 91 irra 3 dha jechuudha. Sana booda kana gaafa square goonu G1 square plus R square G1 square plus R the power of 4 G1 square is equals to 91 divided by 3 dha jechuudha. Erga kana arganne booda mee iddoo kanatti comment term isaanii alatti baafannu. Kana jechuun kunis G1 qaba, kunis G1 qaba, kunis immoo G1 qaba. Saamishinii kanatti deebi'ee jechuudha. G1 into 1 plus iddoo kanatti waan tafa, iddoo kanatti R plus R square tafa jechuudha. Is equals to what? 13 divided by 3 dha jechuudha. Isa kana equation tokko jedhaati qabadha. Mee haa qabannu iddoo kanatti equation tokko. Isa kanas immoo iddoo kanatti wanta isaan koomanii walitti qaban kana alatti baasu. Kana jechuun iddoo kanatti G1 square hundi isaanii koomanii qabu. Sana booda maal tafa? 1 plus R square plus R the power of 4 tafa jechuudha. Is equals to 91 divided by 3 dha jechuudha. Isa kana immoo equation 2 jedhee haa qabadhu. Okay, equation 2 bira toon geenyu mi'a ammoo ishii kana immoo bifa biraatiin haa barreessu. 1 plus R square plus R the power of 4 kan jettu kana jechuudha. Kun iddoo kanatti 4 dha. Sana booda ishii bifa biraatiin barreessuudhaatiif G1 square kana alatti akkuma jirutti jiraate ishii kana maal jechuun danda'a? 1 minus R plus R square times 1 plus R times plus R square jechuun danda'a. Kuni gaafa walitti baay'atu maalluu kenna check gochuu dandeessu ofii keessaniiti 1 minus R plus R square times 1 plus R square gaafa walitti baay'isnu maalluu kenna 1 plus R square plus R the power of 4 dhaan inni nu kenna jechuudha. Yeroo qusachuudhaaf jedhee kan ofii keessaniiti check godhaati ilaala. 1 divided by 91 divided by 3 ta'a jechuudha. Sana booda erga kana godhee booda asitti kana equationii lammaffaadha jedhee qabadhu kana dhiisaati iddoo kanatti. Sana booda mi'a amma kana walitti fiduudhaatiif jechuudha. Iddoo kanatti kun G1 square qaba. Inni kan biraa 1 plus R square qaba. Kun immoo 1 plus R square qaba. Mee isa kana square godhu karaa lachuu karaa kanas jechuudha. Kana jechuun ishii kana gaafa nu square godhu maal taati? G1 square into 1 plus R square the whole square is equals to kanas gaafa nu square godhu 13 times 13 divided by 3. Square 9 taati jechuudha isheen jedhamu gaafa square godhu. Ishii kana 13 baay'isu 13 akkasumas isiniif haa ta'u. Maaliif booda wal balleessuu danda'a kan jedhu yaada waan ta'eef jechuudha. Sana booda kan adda akkasitti fudhadhee booda kana equationii sadaffaadha haa jedhu. Kun equationii tokkoffaa inni kana irra kana lammaffaa kun immoo sadaffaa jechuudha. Sana booda amma equationii lammaffaa fi sadaffaa reeshoo isaanii haa fudhadhu. Reeshoo isaanii jechuudha. Maaliif wal qixaadha waan ta'eef fakkeenyaatiif wanti tokko jechuudha Z is equals to 4 yoo ta'e inni tokko immoo X is equals to Y yoo ta'e jechuudha. Kana warra reeshoo isaanii fudhadhee wal qixaadha miti ammas karaa lachuu reeshoo wal fakkaataan fudhadhee waan ta'eef. Asirraatiin akkasumatti taa fudhadhu. Warra garana jiru warra garana jalaa gashuu jechuudha. Kana jechuun G1 square into 1 plus R square times 1 minus R plus R square isa garanaa jalatti jechuudha. Isa garanaa divided by asirraatiinis immoo 91 divided by 13 jedhee fudhadhee jechuudha. Ratio isaanii jechuudha. Iddoo kanatti maal fudhanna? Ratio isaanii. Take the ratio of equation 3 to equation 2 ti jechuudha. Sana booda iddoo kanatti G1 square kun G1 square kana ni balleessa. Iddoo kanatti kalarii isiniif jijjiiru. So G1 kun G1 square kana balleesse. Akkasuma immoo iddoo kanatti 1 plus R square qabna. The whole square immoo jira iddoo kana. Iddoo kanatti immoo maal qabna? 1 plus R square qabna. Tokkoo ishii maalluu godha jechuudha. Iddoo kanatti kun nu balleessaa jechuudha. Asirraatiin kana fee maal qofaadha jechuudha. Amma 1 plus R square divided by ishii kanatti immoo asitti hafe miti 1 minus R plus R square taafte jechuudha. Is equals to. Iddoo kanatti immoo kana gaafa seera herreegaatiin barreessinu jechuudha. 13 baay'isu 13 divided by 9 times kuni hiruu kana gaafan baay'isutti jira jechuudha. No, iddoo kanatti kuni
sorry iddoo kanatti kun 13 ta'uu hin taane 3 ture miti. yaa iddoo kanatti 3 ture jechuudha. Yes. Kanaaf iyyuu isheen kun 13 ta'uu hin taane 3. Sana booda isheen kun gaafa garagaltu maal taati? Mee amma ammoo isa kana seera herreegaatiin gaafa barreessinu jechuudha. Asitti 13 times 3 over 9 jira. Isheen kun immoo gaafa garagaltu 3 divided by 91 taati jechuudha. Sana booda ishii kana otoon salphisee jechuudha. Maddoo kanatti kun itoo walitti salphisuu wal qabne kana gaafan salphisuu asitti 91 jechuun ishii kana jechuun 91 jechuun 7 baay'isuu 13 jechuudha salphaalumatti. Sana booda kuni 13 kun 13 kana tokkoon balleessu asitti kuni 3 kun 9 kuni 3dhaatiin tokko 3dhaan 3 asitti immoo 3dhaatiin tokko taati isheen kun jechuudha. Sana booda maal taphate asitti 1 plus r square divided by 1 minus r plus r square is equals to iddoo kanatti kan nuuf meeqadha 13 irra keessa kan jiru jechuudha. Kan biraa jira hin jiru divided by iddoo kanatti 3 qabna iddoo kanatti meeqa qabna 7 qabna 21dha jechuudha kan. Sana booda erga kana arganne booda mee kana immoo qaxxaamura walitti naa baay'isu. Kana qaxxaamura jechuudha. Sana booda kun kanatti baay'ata kun immoo kanatti baay'ata jechuudha. Kana kanatti gaafa baay'isu 21 plus 21r plus 21 r square taati jechuudha isheen kun. Qixxeeta isheen sun immoo 13 hir'isuu 13r plus 13 r square taati jechuudha. Sana booda termoota wal fakkaatan hunda isaanii tokko dabarsu. Kana hundumaa isaanii asaa dabarsuuti meeqa taati 21 r square yaa tartiibaatiin immoo barreessu. Sana booda kuni gaafas darbu meeqa ta'a negative 13 r square. Sana booda plus ammoo 21 r ishii kana jechuudha. Kun gaafas darbu maal ta'a plus ta'a plus 13 r plus inni kun 21 asitti qabna. Kun immoo gaafachi darbu hir'isu 13 taati jechuudha. Is equals to 0 ta'a jechuudha. Sana booda 21 irraatii 13 gaafa hir'isnu meeqa taati 8 r square taati plus 21 tti immoo 13 gaafa idaanu it is about 4 r kun immoo 54 no 34 sorry 34 r taati plus iddoo kanatti immoo 21 minus 13 gaafa jennu meeqa ta'a 80 taati jechuudha. Is equals to 0. Erga bifa kanaatiin barreeffannee booda kana mee 8tiin asalphisu. Hunda isaa irra 8 irra 8 irra 8 ta'a jedhu jechuudha. Asitti maal tafa r square tafa iddoo kanatti immoo 34 irra 8 jechuun karaa biraatiin kana jechuun kana lamaatiin meeqa taati 17 taati. Kana immoo lamaatiin meeqa taati 4 taati. That is 17 over 4 r taati jechuudha. Plus 1 is equals to 0 ta'a jechuudha. Sana booda isa kana immoo otoon factorize godhe jechuudha. Otoon factorize godhe ofii keessanitti factorize godha. Inni kun meeqa dhufa r plus 4 times r plus 1 over 4dha kan nuti argannu jechuudha. Kana gaafa factorize goonu is equals to 0 ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo r is equals to negative 4 or r is equals to negative 1 over 4 ta'a jechuudha. Amma iddoo kanatti kan nuti arganne value r ti. Erga value r arganne booda asitti finne value g1 dhaatiif akkasuma immoo g2 g3 immoo argachuun immoo ni salphataa jechuudha. Jalqaba irratti egaa kan nuu kenname kennamaa keenya keessatti yoo jedhu kan immoo jalqabumarraa maal jennee kaane ture g1 into 1 plus r square yookaan immoo ida'amiinsi isaanii jechuudha kan jalqaba iddoo kanatti barreeffanne sana jechuudha. That is summation isaanii meeqa dhaneera 13 irra 3 ta'a jenneeti barreeffannee ture jechuudha. Qixxeetaa meeqadha 13 irra 3dha jechuudha. Sana booda amma g1 barbaaduudhaatiif finne yoo as keessa galchine r isa arganne kana jechuudha. Garuu immoo asitti meeqa arganne r tokko negaatif 4 arganne tokko immoo r qixxeetaa negaatif tokko irra 4 arganne. Kanaaf iyyuu r lamaan isaatiif iyyuu kophaatti barbaadna jechuudha. g4 r is equals to 4 r ni gaafa negaatif 4 ta'u negaatif 4 yeroo ta'u g1 meeqa kan ta'u kophaatti hojjenna jechuudha. Kana jechuun g1 into bakka r finne galchina jechuudha negaatif 4. Kana jechuun 1 minus 4 bakka r galchaan jira plus 4 innaan fidees keessa galchuu meeqa ta'a 16. Qixxeetaa meeqa ta'a jechaarra 13 irra 3 taate jechuudha. Sana booda g1 into kuni gaafa walitti daanu tokko hir'isuu 3 negaatif 3 ta'a ida'uu 16 gaafa jennu immoo 13 qixxeetaa 13 irra 3. Sana booda kana 13 kana asitti balleessuudhaatiif jechuudha times 1 over 30 dhaatiin baay'isu karaa lachuu jechuudha divided by 1 over 30. Kun kanaatiin gaafa bar g1 is equals to meeqa ta'a 13 kun 30 kana gaafa balleessu 1 over 3 ta'a jechuudha gatiin g1 keenya. Erga kana arganne booda amma
G2 immoo argachuudhaatii fi G2 is equals to maal inni kaane ture R times G1 jechuun ni dandeenya. Kun geometric sequence dha waan ta'eef jechuudha. R1 keenya meeqadha? Iddoo kanatti sakandii kan hojjechaa jiru negative 4 gaafa fudhanne jechuudha. Negative 4 times G1 keenya meeqadha? 1 over 3 dha jechuudha. So is equals to negative 4 over 3 ta'a jechuudha. G1 keenya immoo G2 keenya immoo jechuudha. Inni kan biraan maal barbaanna immoo G3 barbaanna jechuudha. G3 is equals to maal goona jechuudha immoo R square times G1 dha miti inni immoo is equals to R keenya meeqadha? That is negative 4 the whole square times G1. G1 meeqadha inni iddoo kanatti? That is 1 over 3 is equals to kana gaafa square goonu meeqata 16 baay'isuu tokko irra 3 qixxeeta 16 irra 3 taati jechuudha. Kanaaf iyyuu geometric termoonni keenya jechuudha. Eenyu fayyada jechuudha. That is 1 over 3 negative 1 over 3 akkasuma immoo 16 over 3 dha jechuudha. For what? For R is equals to negative 4 gaafa ta'u jechuudha inni kun. Isa kana deebii keessan gochuun isin irra jiraata waan ta'eef jechuudha. Yeroo walitti daamame meeqa ta'uu qabu? 13 ta'uu qabu. Yeroo tokko isaanii square goonee walitti daamame meeqa ta'uu qaba? 91 irra 3 ta'uu dirqama itti ta'a jechuudha. Inni kan biraan immoo gaafa R'n keenya negative tokko irra 4 gaafa ta'u. Gaafa negative tokko irra 4 ta'u jechuudha. Innis immoo keezii biraadha waan ta'eef jechuudha. For R is equals to negative 1 over 4. R'n keenya negative 1 over 4 gaafa ta'u immoo ammas maal qabna? G1 into 1 plus R square ini qixxeetaa meeqa dandeetti kaane ture? That is 13 divided by 3 dha jechuudha. Summation isaanii iddoo kanatti sanuu kenname kana jechuudha. 13 irra 3 dha jenneeti kaane ture waan ta'eef sana booda G1 hin qabnu G1 barbaanna jechuudha. Iddoo kanatti isa G1 asitti 1 over 3 finne kana as keessa hin galchinu. Sababiin isaa maal? R'n isaanii garaagari waan ta'eef jechuudha. Plus iddoo kanatti minus isaa gaafa galchinu iddoo kanatti plus kan jenne kun badeeti maal ta'a? Minus ta'a jechuudha. Minus 1 over 4 plus iddoo kanatti immoo R square jedhamti negative sana faana kan square ta'u kanaaf iyyuu 1 over 16 ta'a jechuudha. Is equals to 30 divided by 3 ta'a jechuudha. Sana booda G1 into kana hawata isaa fudhannee walitti daane 16 azira jettu tokkotu jira. 16 hiruu tokko 16 irrisuu 16 hiruu 4 baay'isu tokko 4 ida'uu 16 baay'isu hiruu 16 tokko ta'a tokko baay'isu tokko. Sana booda qixxeeta 13 irra 3 ta'a jechuudha. Sana booda G1 is equal G1 times kun gaafa irraatii irrattu 16 hir'isuu 4 10 meeqa ta'a? 12 ida'uu tokko 13 taati irra 16 qixxeeta 13 irra 3. Sana booda kana G1 kan qofaatti hambisuudhaaf jechuudha. Gara faallaa isaatiin baay'isna miti. G1 is equals to 13 divided by 3 times 16 over 13 ta'a jechuudha. Kana asitti balleessuudhaaf asirratti akkasitti baay'isna waan ta'eef. Kana jechuun times 16 over 13 tiin baay'isna. Asirrattiinis immoo 16 over 30 tiin baay'isna jechuudha. Karaa lachuu wanta wal gata ta'eetiin. Sana booda G1 is equals to 13 kun 13 kana gaafa balleessu is equals to 16 over 3 ta'a jechuudha. Inni kan biraan immoo maal barbaanna? G2 barbaanna jechuudha. G2 jechuun maal jechuudha? R times G1 jechuudha. R'n keenya meeqadha asitti? Negative 1 over 4 dhaatiif miti kan nuti hojjechaa jirru amma jechuudha. So negative 1 over 4 times G1 keenya immoo 16 irra 3 dha jechuudha. Kana jechuun immoo iddoo kanatti negaatiivni isaa akkuma jirutti jira. Kuni 4 kana 16tiin gaafa salphisnu meeqa taati? Negative 4 over 3 taati jechuudha. Inni kan biraan G3 immoo gaafa barbaannu R square times G1 ta'a jechuudha. Inni immoo R'n keenya meeqadha? Taatis negative 1 over 4 gaafa square goon 1 over 16 taati times G1 jenna. G1 immoo meeqadha? 16 over 3 dha jechuudha. Kun immoo gaafa wanti ta'u positive 1 over 3 ta'a jechuudha. Amma for R is equals to negative 1 over 4 gaafa ta'u immoo jechuudha. Maal ta'a jechuudha? Amma sequencing keenya yookaan geometric sequencing keenya 16 over 3 comma negative 1 over 3 comma inni kan biraamoo meeqadha? 1 over 3 dha jechuudha. Kuni orderii mataatu wal jijjiire malee deebiin keenya maal tokkumadha jechuudha. Sana irratti maal arganii ture? Kun G1 ta'e, kun G2 ta'e, kun immoo G3 ta'e. Kana irratti immoo kun G1, G2, G3 ta'e jechuudha. Orderii masaaniitu falfaallaa ta'e malee lakkoofsi keenya sanuma ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu isa kanas check gochuu dandeessu yeroo walitti daanu 13 irra 3 dhufu yeroo square goonee walitti daanu immoo 91 irra 3 dhufu jechuudha. Isa kana akkasitti check gootanii ofii keessaniitti hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 7ffaarra kan jiru walitti ilaallu.
Gaaffii lakkoofsa torbarra kan jiru. Gaaffii lakkoofsa torbarra kan jiru kuni maal jedha? Find the sum of jedheeti saamii isaa kan nuti barbaadnudha jechuudha asirratti kan nuti gaafatamne. Maaltu nu kenname? Eerra kan jiru kuni fakkeenyaaf summation of kq plus 2k square minus 3k plus 5 k starts from 1 up to 8 haga 8tti walitti daana jechuudha. Gatiin kee meeqa irraati kee? Tokko irraati kee jechuudha. Isa kana ofii kirma sananiiti hojjedha waan agas mala sirratti sunatti hin fakkaatu. Inni kan biraan summation of 3 times summation of 3 k starts from 2 up to 5 jedha. Kana jechuun k lamarraati kaane jechuudha. Amma 5tti walitti daa'udha jechuudha. Kana jechuun 3 plus 3 3 isheen kun gaafa kee lama ta'u gaafa ammas keen 3 ta'u immoo jechuudha. As keessa gatiin jedha dhumara tokko ta'a jettanii akka yaadneef. Akkasuma immoo kuni baay'inni isaa 5dha waan ta'eef 5tiin baay'isna akka maaliif tokko lamarraati kaa waan ta'eef kun jechuudha. So gatiin keenna lama ta'u 3 gatiin keenna 3 ta'u 3 gatiin keenna 4 ta'u 3 gatiin kee 5 ta'u 3 kanaafiyyuu si'a 4 jechuudha. Kana jechuun 12 taati jechuudha. Amma ani kanan isinitti agarsiisuu barbaade asirratti maadha? C irra kan jirudha. C fi D irra kan jiru walitti naa hojjennu. C irra kan jiru kuni maaltu nu kenname? Summation of k starts from 1 up to 5 1 over k square plus 5k plus 6 dha kan nu kenname jechuudha iddoo kanatti. So isa kana akka nuti summation isaa idaanu fida jechuudha. Isa kana gaafa idaanu yoo barbaanne tarmiishi xiqqoodha waan taateef jechuudha. Tokko tarmiishi gashinee walitti daa'uun ni danda'ama. Fakkeenyaaf gaafa tokko gashinu maal ta'a? 1 over tokko as keessa gaafa galchinu jechuudha. Kun hundi ishii walitti meeqa taati? Tokko gaafa gashinu iddoo kana 1 square 1 5 times 1 5 6 taati 6 12 1 over 12. Akkasuma immoo kanas immoo gaafa iddoo kanatti inni kan biraan immoo iddoo kanatti gaafa lama gashinus immoo jechuudha. Meeqa ta'a? 1 over 20 taati. Gaafa immoo 3 gashinu immoo 1 over 13 taati plus gaafa immoo 4 gashinu immoo 1 over 42 taati plus gaafa immoo 5 gashinu immoo jechuudha. Bakka kee kana gashaan jira siniif agalu 1 over 56 dha kan inni ta'u jechuudha. So kana hunda isaa maal gochuu dandeessan? Walitti daatanii meeqa argannaa dhuma irratti 5 over 24 dha kan itti argan. Garuu immoo asirratti kana jechuudha hawwaata isaa barbaada. Maal jecha walitti daa'uun xiqqoo ishee ulfaachuu danda'a. Inni kan biraa immoo kun asirratti kana akkuma ta'etti walitti daa'uu dandeessu rakkinaan qabu. Garuu otoo akkas ta'e summation starting from 1 up to 100 toonuu jedhe hamma kana hunda isaa walitti daa'uu ni danda'ama wayii. Yookaan immoo up to infinity toonuu jedhe iddoo kanatti jechuudha. Up to infinity yookaan immoo up to 10,000 toonuu jedhe. Haga 10,000 haga 100,000 toonuu jedhe jechuudha. So isa kana gatii akka kanaatti hin danda'amnedhaatii fi mee kana foormulaa biraatti barbaadnu. Qormaata irratti maal fida? Asirratti kana sinii kenne qormaata irratti maal sinii godha? Up to 100 up to 10,000 manaamnidha kan isaan sin gaafatan jechuudha. Kanaafiyyuu isa chee gochuun sin irra jiraata jechuudha. Kanaafiyyuu gaddoo kanatti yoo akka kanaatti nuu kenname jechuudha. Maal gochuu dandeenya? Yoo tarii termoota sana hunda isaanii walitti daa'uu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf partial fraction fayyadamuu dandeenya. Partial fraction. Kana jechuun summation of k starts from 1 up to 5 1 over k square plus 5k plus 6 kan jedhu kana mee summation isaa jechuudha. Amma summation isaa akkuma jirutti alarraa keewwadhu. K is equals to 1 up to 5. Sana booda ishii kana partial fraction dhaatin yookaan immoo isa kutaa 11 boqonnaa lama keessatti baratan jechuudha. Decomposition of rational functions into partial fractions kan jedhutti mee isa kana diigu. Kana gaafan diigu meeqa ta'a ofii keessanitti diigdanii ilaaluu dandeessu. 1 over k plus 2 minus 1 over k plus 3 dha kan inni dhufu jechuudha. Isa kana ofii keessaniiti akkasin check gootan barbaada jechuudha. Isa kana maal gootu? Partial fraction dhaatiin gargar qoodduu jechuudha. Sana booda isii kana amma ilaala amma tokkotiin agalchinu mee amma value isaanii jechuudha. Erga partial fraction dha akkasitti gashine. Asirratti ilaala 1 over k plus 2 dha. Kun immoo 1 minus 1 over k plus 3 dha. Mee amma agalchinu gatii k tokko agalchinu. Gatii k tokko gaafan galchuu maal ta'a? 1 over isheen kuma taati k tokko gaafan galchuu 1 plus 2 that is 3 minus amma immoo gatii kee iddoo kan meeqa tokko gashina maaliif wal faana dha waan ta'eef jechuudha 1 over 4 ta'a jechuudha maaliif 1 plus 3 ta'a waan ta'eef sana booda plus inni kan biraan immoo maadha lama gashina amma lama gaafan galchuu meeqa ta'a 1 over lama ida'u lama 4 taati jechuudha hir'isuu iddoo kanas immoo lama gaafan galchuu 1 over lama ida'u 3 5 taati jechuudha. Sana booda plus jedheetanii bifa kanaatiin itti hanfufaa jechuudha. Sana amma immoo gaafan 3 galchuu meeqa ta'a 1 over 3 da'uu lama meeqa taati 5 taati hir'isuu tokko irra
iddoo kana 3 gashinedha 3 ta'u 3 6 taati jechuudha. Bifa kanaatiin jechuudha kan inni itti fufu. Sana booda bifa kanaatiin haga 6tti toon galchee jechuudha. No shanaffaadha kan jiru toon galchee. Afur bichaa gidduutti dhiisee jechuudha. Shanaffaan naan galchu 1 over 5 plus 2 that is 7 minus iddoo kanatti immoo 1 over ammas 5 hin galchaa miti 5 plus 3 that is 80 ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin jira. Amma kana gaafa walitti daanu iddoo kanatti ilaala. Kuni hundi isaa walitti daamaa jira. Asirratti 1 over 3 minus 1 over 2 plus 1 over 2. Kun lamaan maala? Magnitude isaanii wal qixaadha garuu immoo opposite saayinii qabu jechuudha. Kun minus kun immoo plus gaafa walitti daanu maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Asittis immoo ilaala. Kuni kana balleessu akka kanaatti. Amma fakkeenyaatiif otoo kuni 1 2 3 up to 3 bichaa tonuun jedhate jechuudha. Kun immoo akkuma haga 3 qofa tonuun jedhate jechuudha. Meeqa qofa tafe? Isa jalqabaa fi isa dhumaa qofa tafe jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafa iddoo kanattis haga 5tti gaafa nuun jedhu isa jalqabaa fi isa dhumaa qofadha jechuudha. Kanaaf isa jalqabaa fi isa dhumaa qofa. Kanaaf iyyuu inni jalqabaa meeqadha jechuudha. That is 1 over 3 dha kan jalqabarra jiru. Inni dhumaa immoo meeqadha? Minus 1 over 8 dha jechuudha. Minus 1 over 8. Sana booda kana walirraati gaafa hir'isnu hawwataan isaanii meeqadha? 24 dha jechuudha. Hawwataan isaanii 24 iruu 3 8 taati hir'isu. Kun immoo 24 iruu 8 5dha. 5 baay'isu tokko 5 taati jechuudha. Qixxeeta. No sorry. 24 8 gaafa hir'uu meeqa taati? 3 3 baay'isu tokko 3 taati qixxeeta. 8 hir'isu 5 8 hir'isu 3 5 over 24 ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin akka nuti barbaaduu dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaatiif amma iddoo kanatti suma kana irratti jechuudha summation of 1 over k square meeqa ture amma k square plus 5k plus 6 kan jedhu kana jechuudha. Iddoo kanatti k starts from 1 up to 100 tonuun jedhe jechuudha. Amma kana barbaadu tonuun jedhe. Bifa kanaatiin barbaaduun baay'ee nama tokko ulfaata. Bifa kanaatiin barbaaduun jechuudha akka jalqabaatti. Garuu amma formula amma fayyadamne kanaatiin maal goona jechuudha? First term minus the last term goona jechuudha. Inni jalqabaa meeqadha? 1 over tokko gaafa galchinu meeqa arganne? 3 arganne. 1 over 3. Miti? Yaa tokko gaafa galchinu jechuudha. Iddoo kanatti kana gargar qoonne. Ishii kana gargar qoonne jechuudha. Partial fraction itti adda gargar qoonne booda hir'isu. Amma meeqa galchina jechuudha? 100 finne iddoo kana galchina jechuudha. Isa dhumaa qofa. Kana jechuun 1 divided by 100 plus 3 gaafa goonu 100 3 ta'a jechuudha. Ishii kana walirraati hir'isni kaa'uu qofaadha jechuudha. Garuu too kana partial fraction itti gargar hin qoonne ta'e kana hamma kana hojjechuun isaa amma kan ulfaatu laala isa kana akkasiin bartaniifidha jechuudha. Kanan gaaffii kana iddoo kanatti ni kaase inni kan biraa biirra no isa diirra jiru kana immoo walitti na hojjennu isa diirra jiru kana jechuudha. Diirra kan jiru kunis immoo kan nuu kenname maadha? Summation of m starts from 1 up to 10 ln of m divided by m plus 1 dha kan nuti gaafatamne jechuudha asirratti. Kanas yoo barbaanne small dha waan ta'eef yookaan immoo baay'een isaan xiqqoodha waan ta'eef jechuudha. Tokko isaanii solve gochuu dandeenya. Kana irraa siniin jedhu gatii m tokko galchine, gatii m lama galchine, gatii m sadi galchine hunda isaa walitti da'uun ni danda'ama. Garuu immoo akkas yoo goone fakkeenyaatiif laanii tokko isaanii barbaadu jechuun baay'ee tokko cima. Fakkeenyaatiif laala asirratti fakkeenyaaf asirratti ilaala diirra kan jiru kana jechuudha. Qalaliisaa kanatti jijjiiru diirra kan jiru kana jechuudha. Summation of m is equals to 1 up to 10 ln of m divided by m plus 1 jedha iddoo kanatti jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf tokko galchine ln of meeqa ta'a? 1 over 2 taati plus akkasuma immoo gaafa lama galchine immoo meeqa ta'a? Ln of 2 divided by 3 taati plus akkasuma immoo 3 gaafa galchine immoo meeqa ta'a? Ln of 3 divided by 4 jedheeti akka kanaatti kan inni itti fufu jechuudha. Amma meeqaatti? Amma dhaqee ln of 10 gaafa galchinutti jechuudha. 10 divided by 11 amma bira geenyutti jechuudha. Kana isaan kana egaa laanii hamma kana walitti barreessine kaa'uu hin danda'u. Maaliif summation isa barbaadu waan nuun jedheedhaati jechuudha. Maaliif hamma kana kaalkuleetarii keessa galchinee barbaadu jechuun sa'aatii keenya fixa. Isarrayyuu immoo jechuudha otoo immoo akkasitti nu gaafatee m starts from 1 up to 100 ln of m divided by m plus 1 kan jedhu kana otoo nu gaafatee akkam goona kan jedhu beekuun nurra jiraata jechuudha. Sanaafiyyuu isa kana hojjechuudhaatii fi mee jalqaba irratti summation of m is equals to 1 up to 10 isa jedhu kana fudhanne jechuudha. Ln of m divided by m plus 1 kan jedhu kana
Mee wanti gochuudhaatiif haa yaallu. Kana dura maal beektu ln of A times B yoo nuun jedhe fakkeenyaatiif kana jechuun maal jechuudha? Ln of A plus ln of B dha yookaan immoo loogaalizimii keessatti jechuudha. Laaniif loogaalizimiin garaagarummaa akka isaan hin qabne beektu. Beezii isaaniidha malee jechuudha. Laan jechuun maal jechuudha? Loogaalizim of natural beezii jechuudha miti beeziin isaa E kan ta'e. Akkasuma immoo ln of A over B jechuun immoo qixxeetaa maal jechuudha? Ln of A minus ln of B jechuu akka ta'e immoo beektu. So iddoo kanatti egaa isaaf hinnu iddoo kanatti jechuudha. Is equals to summation of m is equals to 1 up to 10 ln of m divided by m plus 1 jechuun maal jechuudha? Ln of m minus ln of m plus 1 jechuudha. Sana booda gamma isa kana keessa gaggalchinu iddoo kanatti jechuudha. Gatii m. Sana booda iddoo kanatti ln of m tokko irraati gaafa ta'u ln of 1 taati miti hir'isu ln of m plus 1 dha tokko galchineerra lama taati jechuudha. Sana booda plus amma gatii m meeqatti guddata? Lamatti guddata jechuudha. Qixxeetaa meeqata? Ln of 2 minus ln of 3 taati jechuudha iddoo kanatti immoo. Ammasii plus amma immoo meeqatti guddata? Sadiitti guddata jechuudha. Ln of 3 minus ln of 4 ta'a jechuudha inni kun immoo plus jecha akka kanaatti itti fufaa jechuudha. Amma meeqatti? Hamma dhaqee gatiin m 10 bira ga'utti ln of 10 plus no minus maaliif gidduu isaanii minus waan ta'eef ln of 11 ta'a jechuudha iddoo kanatti. Kanaaf bifa kanaatiin erga barreeffannee booda amma asirratti ilaala termoonni isaan kun jechuudha ln of 1 hin beekamaadha 0 dha. Iddoo kanatti kun minus ln of 2 dha. Kun immoo plus ln of 2 dha. Kun lama maal ta'a? Wal balleessa jechuudha. Asittis immoo ilaala negative ln 3 dha kun immoo positive ln 3 dha. Kun lamaanis maal godha? Wal balleessa jechuudha. Amma fakkeenyaatiif otoo termii sadii qofa jirate up to 3 yookaan immoo m starts from 1 up to 3 qofa tonuun jedhate jechuudha. Tokko lama sadii isaan kana gaafa qofa walitti daanu isa jalqabaa fi isa dhumaa qofa tafe miti iddoo kanatti. Kanaafiyyuu up to 10 gaafa ta'u jechuudha. Inni kaan wal balleesse isa jalqabaa kanaa fi isa dhumaa qofa tafa jechuudha. Kanaafiyyuu iddoo kanatti ln of 1 jechuun 0 dha. Inni gatiin qabu barreessuuni. Sana booda iddoo kanatti immoo kun minus ln 11 qofa tafa jechuudha. Minus ln of 11. Sana booda yoo barbaanne kana maal gochuu dandeenya? Fakkeenyaatiif ln of negative ln of a jechuun qixxeetaa maal gochuu dandeenya? Ln of a the power of negative 1 gochuu dandeenya miti kan. Kanas akkasuma kanaatti yoo barreessine ln of 11 the power of negative 1. Kana jechuun immoo koo barbaanne ln of 1 over 11 jennee barreessuun ni danda'ama jechuudha. Amma gaddoo kanatti ilaala. Isa kana tokko tokko isaanii akka kanatti walitti barreessine xumuruun amma akka ulfaatu ilaala. Garuu salphifneen baasitti ln of 1 over 11 jennee keenya jechuudha. Qormaata irratti inni kun hin dhufu. Isa kanatti dhufa malee jechuudha. Kanaafiyyuu isa kana akkasiin bartaniifidha. Kanas ni hojjedhe jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 8 irra kan jiru immoo walitti ilaallu. Gaaffii lakkoofsa 8 irratti maal jedha? Let summation of xi starts from 1 up to 5 nuun jedhe. Ayini tokko irraa ka'ee amma shanitti x ayin gaafa walitti daamu meeqa nuun jedhe? 37 nuun jedhe. 37. Inni kan biraan summation of yi starts from 1 up to 5 is equals to meeqa nuun jedhe? 127. Inni kan biraan summation of I is equals to 1 summation of xi square I starts from 1 up to 5 is equals to 303 dha. Akkasuma immoo summation of yi square I starts from 1 up to 5 is equals to 50 dha. Akkasuma immoo kun nuu kennameera jechuudha. Sana booda evaluate the following nuun jedhe iddoo kanatti. Isaan kana akka nuti evaluate goonu barbaade jechuudha. Eerra kan jiru kana. Eerra kan jiru kun maal jedha? Summation of 2xi minus 3yi I starts from 1 up to 5 nuun jedhe asirratti jechuudha. Isa kana maal gochuu dandeenya? Gargar bittineessuu dandeenya miti seera yookaan immoo summation yookaan immoo sum notation rule fayyadamne jechuudha. Isa fayyadamne gargar bittineessuu ni danda'ama. Fakkeenyaatiif I is equals to 1 up to 5 2xi minus 3yi kan jedhu kana yoo barbaanne maal gochuu dandeenya? Ishii kanaaf kophaatti gargar qooduun ni danda'ama. Kana jechuun summation of I is equals to 1 up to 5 into ishii kana dhiisee asitti 2xi iddoo kanatti plus godhee jechuudha. Gidduu isaanii plusii gashee summation of I is equals to 1 up to 5 into negative 3yi jechuun danda'a. Sana booda maal gochuun danda'ama? Ammatti dabalee konstaantii warra ta'anii alatti baafachuun danda'amadha miti seerri isaa. 2 times summation of I is equals to 1 up to 5 xi jechuun danda'a. Iddoo kanatti immoo minus 3 kana ta'uun alatti baasee jechuudha. Minus 3. Sana booda summation of I is equals to 1 up to 5 yi ta'ee jechuudha iddoo kanattis.
Amma iddoo kanatti ilaala. Jalqaba irratti maaltu nuu kennamee ture iddoo kanatti summation of xi in keenya I starts from 1 up to 5 dha. Kan nuu kennamee ture is equal to 37. Isa iddoo kana afaan maala wal fakkaataadha. Summation of xi I starts from 1 up to 5. Inni meeqadha? 2 times 37 goona jechuudha. Minus. Sana booda iddoo kanatti immoo 3 times jedheeti summation of yi I starts from 1 up to 5 nuun jedhe. Inni kunis maal ta'edha? Nuu kennameedha. Iddoo kanatti jechuudha. Summation of yi is equals to 1 up to 5 irratti kan jiru immoo meeqa nuun jedhe? 127 nuun jedhe. Kanaafiyyuu iddoo kanatti kana 127tiin baay'isna. Sana booda kana gaafa walitti baay'isne walirraatii hir'isnu meeqa arganna? 307 akkasidha jechuudha kan nuti argannu. Kanaafiyyuu kan A irra jiru bifa kanaatiin deebisuu ni dandeessu jechuudha. Kan B irra jiru immoo inni kun tokkuma ta'etu iddoo kana bicha maal godhe? Pilaasii godhe jechuudha. Malee wanta biraan qabu isa ofii keessanii hojjedha. Inni kan biraan C irra kan jiru immoo isintti agarsiisu. C irra kan jiru jechuudha. C irra kan jiru kuni maaltu nuu kenname? Summation of 2xi minus 3yi. Sana the whole square I starts from 1 up to 5 ittidha jechuudha kan nuu kenname innis immoo. Iddoo kanatti akkuma isin argitan kana jechuudha. Akkuma isin argitan kana. Sana booda isa kana argachuudhaatii fi amma kuni given keessa hin jiru. Kanaafiyyuu maal gochuu qabna jechuudha. Ishii kana jalqaba irratti square goone barbaannu. Square goone jechuudha. 2xi minus 3i kan jedhu kana. Kana jechuun 2xi minus 3yi kan jedhu kana walitti baay'isnu jechuudha. 2xi minus 3yi. Sana booda kana gaafa nu square goonu ishii kana baay'isu ishii kana jechuun 9yi kuni kanatti gaafa baay'isu kun pilaasiidha. 3yi times 2xi jechuun maal jechuudha? That is 6x minus idha. 6xi yi taati. Ishii kana immoo gaafa kanatti baay'isu 4xi the whole square taati jechuudha. Sana booda kana gaafa hundumaa isaa deebisee barreessu jechuudha. I is equals to 1 up to 5 into ishii kana gaafa fideetanii asitti barreessa jechuudha. 4xi the whole square minus 6xi yi plus 9yi taati jechuudha iddoo kanatti square. Ishii kun iddoo kanatti square qaba ture kun. Sana booda kana dandeenya akkasitti barreessee booda amma maal gochuu danda'a? Tokko tokko isaanii gargar qoqqoodachuu nan danda'a jechuudha. Kana jechuun summation of I is equals to 1 up to 5 ishii kanatti qobaatan qooda 4 qoba constantii waan ta'eef alatti baafachuu nan danda'a 4 xi square minus asittis immoo 16 kuni minus 16 kuni constantii waan ta'eef alatti baafachuu nan danda'a jechuudha. Minus 6 times I starts from 1 up to 5 times xi yi. Inni kan biraan plus goone iddoo kanatti 9 kanas alatti baafachuu nan danda'a jechuudha. Constantiidha waan ta'eef I starts from 1 up to 5 yi the whole square ta'a jechuudha. Sana booda iddoo kanatti maaltu nuu kenname jira? Xi the whole square nuu kenname jira miti iddoo kanatti. Summation of xi the whole square meeqatu nuu kenname jira? 303 nuu kenname. I starts from 1 up to 5 dha waan ta'eef jechuudha. Sana booda is equals to kuni meeqadha? 4 qabna jalqaba irratti 4 baay'isu 303 goona jechuudha. Hir'isu 6 baay'isu iddoo kanattis immoo summation of xi times yi kunis nuu kenname. I starts from 1 up to 5 kan jedhu kun jechuudha jalqaba irratti. Meeqatu nuu kenname ture iddoo kanatti? 105 nuu kennameera jechuudha. 105 nuu kennameera. Iddoo kanatti 105 plus 9 times summation of I starts from 1 up to 5 yi square inis nuu kennameera. Inni immoo meeqadha? 50 jechuudha iddoo kanatti. 50. Sana booda kana walitti ida'anuudha jechuudha. Kana gaafa walitti ida'anii wanti jennu meeqa arganna? Ati sababoota approximately 402. Kana gaafa wanti jennu 402 waan akkasiidha jechuudha kan nuti argannu. Inni kan biraan asitti wanti isin dogoggoruu hin qabne fakkeenyaatiif iddoo kanatti kuni summation of xi times yi yoo ta'e jechuudha. Summation of I starts from 1 up to 5 xi yi osoo nuun jedhe jechuudha. Kuni eenyu faana wal qixa miti? Summation of xi I starts from 1 up to 5 times summation of I starts from 1 up to 5 yi faana wal qixa miti. Isa kana akkasirratti isin laaltan hin barbaada jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan iddoo kanatti kun maal jedhe? Summation of xi I starts from 1 up to 5 the whole square nuun jedhe iddoo kanatti jechuudha. Jalqaba irratti summation of xi I starts from 1 up to 5 in kun meeqadha? That is 37 dha miti the whole square goona jechuudha salphaadhumatti kun. Isa kanas immoo akkuma nama hojjedhe kanatti hojjettu jechuudha. Kana maal goona jalqaba irratti
gargar qoqqoonna. Kana jechuun I starts from 1 up to 5 to xi minus iddoo kanatti shanitoon alatti baasee jechuudha 5i sana booda yi I starts from 1 up to 5 plus summation of I starts from 1 up to 5 3. Iddoo kanatti inni kuni I starts from 1 summation of 3 I starts from 1 up to 5 nuun jedhamti. Kana jechuun sadii kana si'a shan walitti da'uudha jechuudha. Malee as keessatti maala nuu kennamee hin jiru miti as keessan barbaannu jechuudha ishii kana dhufne. Kana si'a shan walitti da'uudha jechuudha. Inni kun kana fakkaata. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa salgaffaarra kan jiru moo ilaallu. Gaaffii lakkoofsa salgaffaarra kan jiru. Gaaffii lakkoofsa sagal maal jedha? Find the sum of all natural numbers between 100 and 1000 jedha. 100 fi 1000 gidduu kan jiru which are multiples of 5 nuun jedhe asirratti jechuudha. Asirratti wanti isin beekuu qabdan between jedha malee isaan lamaan ni dabalataa kan jiru asirra. Kanaafiyyuu 100 multiple of 5 iyyuu haa ta'u malee jechuudha. Keessa jiraachuu danda'u. Akkasumallee 1000 illee akkasii jechuudha. Maaliif between 100 and 1000 waan jedhudha jechuudha. Kanaafiyyuu isa kana gaafa barbaannu jalqaba irratti taarmoota isaanii ni diriirsina. 100 fi 100tti aansee kan jiru shaniitti firamuu kan danda'u kan immoo baay'ata shanii kan ta'e meeqa akka ta'e jechuudha. That is 105. 100 fi shanii ni hirama miti yookaan immoo multiple of 5 dha. Inni kan biraan meeqadha 110. Inni kan biraan meeqadha 115 jedheeti itti fufa. Haga meeqatti termini dhuma 1000tti kan dhiyaatee jiru shaniitiif kan hiramu barbaanna jechuudha. Maaliif between 100 and 1000 waan jedha. Sana booda 1000tti dhiyaatee jiru kan shaniitiif hiramu meeqadha 995 dha. Kana achi hin jiru jechuudha. Sana booda erga kanatti barree saamishinii lakkoofsota kanaa barbaanna jechuudha. Saamishinii lakkoofsota kana. Saamishinii lakkoofsota gaafa barbaannu it is an arithmetic sequence jedhamu geometric sequence akka ta'e immoo jalqaba irratti gargar baafanna jechuudha. Asirratti kuni garaagarummaan isaan gidduu jiru meeqadha? 5 miti. So it is an arithmetic sequence. Arithmetic sequence ta'e immoo d keenya meeqadha? 5 A1 keenya immoo qixxeetaa meeqadha? That is 105 dha jechuudha. Akkasuma immoo AN keenya meeqadha? That is 995 dha jechuudha. Sana booda erga kana barree booda summation of an arithmetic sequence in akkamitti kennama n divided by 2 into 2 yookaan immoo a1 plus an jedhamee kan kennamu jira yookaan immoo or sn is equals to s divided by n divided by 2 into 2 times a1 plus n minus 1 times d kan jedhu immoo jira kana beekna jechuudha garuu ammas irratti baay'inni isaanii meeqa akka ta'e hin beeknu. Saamishinii barbaaduudhaaf immoo dirqamaadha. Baay'inni isaanii meeqa akka ta'e barbaaduun dirqamaa jechuudha. Kanaafiyyuu isa barbaanna jechuudha jalqaba irratti. Amma iddoo kanatti maal qabna? AN is equals to 995 kan jedhu qabna. Given keenya jechuudha. AN is equals to 995. Kana erga beekneeti AN immoo akkamitti argama jenneeti barannee ture. A1 plus iddoo kanatti kun small haa ta'u. A1 plus n minus 1 times d. Kuni it is the formula to find the general yookaan immoo the nth term of an arithmetic sequence. Erga akkas ta'eeti AN keenya meeqadha? Iddoo kanatti inni dhuma 995 dha. N inni kun meeqa irra akka ta'e barbaanna jechuudha. Baay'inni isaanii meeqa akka ta'e jechuudha. Is equals to what is A1? That is 105 plus n minus 1 times d. D immoo meeqadha asirratti inni irra 5 dha jenneerra iddoo kanatti. Common difference isaan qaban jechuudha. Sana booda 105 kana asa dabarsinu 995 irrisu 105 qixxeeta n minus 1 times 5 ta'a jechuudha iddoo kanatti. Sana booda kana gaafa walirraati hir'isnu meeqa arganna? 5 irrisu 5 0 taati 9 irrisu 0 9 dha 9 irrisu 1 8 890 qixxeeta n minus 1 times 5. Sana booda kana karaa lachuu 5 5 fa'eerra divided by 5 divided by 5. Sana booda kana gaafa yeroo meeqa ta'a? That is 78 no 178 is equals to meeqa taati? N minus 1. Sana booda edda kana arganne booda kana immoo gatii n gaafa borru n is equals to 179 ta'a jechuudha. N is equals to 179 ta'a jechuudha. Erga kana arganne booda jechuudha amma maal barbaanna miidhana? Saamishinii isaanii meeqa akka ta'e barbaanna jechuudha. Amma gatii n arganne yookaan immoo baay'inni isaanii meeqa akka ta'e beekna jechuudha. Kanaafiyyuu SN yookaan immoo SN barbaanna jechuudha. Amma nuti S of 179 barbaanna jechuudha. Is equals to n divided by 2 n miti n divided by 2 jechuun 179 divided by 2 into A1 plus AN. What is A1? 105. What is AN? That is 995. Is equals to 179 divided by 2 times kullamaan gaafa walitti dabamu meeqadha? That is 1100 kuma tokkoo fi 100 dha jechuudha. Sana booda kana gaafa
wanti goonu 179 baay'isu kan ammoo gaafa lamatti yeroo 550 taati kana gaafa walitti baay'isnu meeqa ta'a 98,450 taati jechuudha. Kanaafiyyuu ida'amiinsi lakkoofsota 100 fi 1,000 gidduu jiran shaniitiif warri hiraman jechuudha. Gaafa walitti ida'anu 98,450 fi 50 argannaa jechuudha. Kana bifa kanaatiin argachuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan gaafii lakkoofsa 10 kan jiru walitti ilaallu. Gaafii lakkoofsa 10 maal jedha? In an arithmetic progression, the first term is 2 and the sum of the first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms jedha. Arithmetic progression dha kan nu kenname A1 in sami kana nun jedhe that is 2 dha nun jedhe. The first in an arithmetic progression the first term is what 2 nun jedhe. Akkasuma maal nun jedhe the sum of the first term 5 terms kana jechuun S5 nu kennameera jechuudha. S5 ni qixxeetaa maal nun jedhe is 1/4 of the next 5 terms nun jedhe. The next 5 terms. Kana jechuun S5 kun is equals to A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 dha. Inni kan biraan immoo the next 5 terms kan tu jennu immoo jechuudha. Eenyurraati kaasedha. Fakkeenyaatiif iddoo kanatti the next 5 terms haa jedhuti iddoo kanatti 5 terms sum of the next 5 terms is equals to maal ta'an immoo A6 plus A7 plus A8 plus A9 plus A10 ta'a jechuudha. Tokko lama sadii afur shan termoota shanidha waan ta'eef. Asirratti fakkeenyaatiif S10 toon jedhee jechuudha. S10 jechuun maal jechuudha? A1 irraatii kaasnee plus jennee hamma isa deemnudha. Hamma A10 bira geenyutti dha S10 jechuun. Kanaafiyyuu the sum of the next 5 terms jechuun karaa biraatiin maal jechuudha? S10 minus S5 jechuudha. Miti? Dhala S10 ni A1 irraa kaasee amma A10 ittidha. A5 S5 immoo A1 irraa kaasee amma A5 ittidha. Kan nuti barbaannu maal the sum of the first the sum of the next 5 terms yookaan immoo termoota shanan termii shanaffaatti olitti jiran jechuudha. Isaan immoo meeqadha? A6 up to A10 dha. Kanaafiyyuu S10 minus S5 ni that is the next 5 termidha jechuudha. Saamii isaanii jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa iddoo kanatti S5 jechuun maal jechuudha nuun jedhee nuuni S5 is equals to 1/4 of the next 5 terms. Saamii isaa jechuudha iddoo kanatti. Saamii isheen kun kanaatiifis hin dhaabatu. Kanaafiyyuu qixxeeta 1/4 jechuun 1/4 jechuudha. Is times S10 minus S5 dha jechuudha iddoo kanatti. 5 fi S akka wajjin jiraan dhoofne. Sana booda kana beekna jechuudha. Sana booda mee kana irraa raabsu. S5 is equals to kana gaafa irraa raabsu S10 divided by 4 minus S5 divided by 4 ta'a jechuudha. Kana gaafa nas dabarsu S5 qaba waan ta'eef kunis S5 plus S5 divided by 4 is equals to S10 divided by 4 taati jechuudha. Kana gaafa walitti daanu hawwataasaa 4 fudhanna. 4 azala meeqa jira? Tokkotu jira. 4 divided by 1 4 times S5 4 S5 plus S5 azala immoo qixxeeta S10 divided by 4 ta'a jechuudha. Sana booda kun gaafa walitti daamu 5 S5 divided by 4 is equals to S10 divided by 4. Kana jechuun 4 isheen kun 4 kanaatiin gaafa baddu S10 qixxeetaa maal ta'a jechuudha? S5 times S5 isheen kun akka bitaasin hin galle. Ishii kana asitti equationii tokkodha jedhee akka baddu equationii tokko jechuudha. Kana qabna amma. Asitti gaa maal nuun jedhee show that the 20th term is what? Negative 112. Kana jechuun A20 keenya is equals to negative 112 akka ta'e akka nuti agarsiisnudha jechuudha akka nuti gaafatamne. So erga kana beekneetii gaafa nuti iddoo kanatti maaltu walitti fideessa kana faana jechuu dandeessu iddoo kanatti jechuudha. Amma kan nuti barbaadaa jirru maadha? A20 dha. A20 ni akka inni kana ta'e jechuudha. A20 ni akka inni kana ta'e agarsiisudha jechuudha. Asirratti maalidha kan nu barbaachisu tokko D dha. D nu barbaachisa. Maaliitiif AN jechuun maal jechuudha? A20 agarsiisuudhaatiif AN is equals to A1 plus N minus 1 times D dha waan ta'eef. A1 qabna lamadha. Kanaaf maal barbaachisa? D nu barbaachisa. D kana barbaaduu qabna jechuudha. D kana barbaaduudhaatiif gaama iddoo kanatti tokko S10 qabna. Inni kan biraan immoo S5 maal akka ta'e beekna jechuudha. So let's we determine S5 yookaan immoo summation of S5 kana barbaadnu jechuudha. SN akkamitti kennama jennee ilaalee ture kana dura SN is equals to N divided by 2 into A1 2A1 plus
n minus 1 times d dhaatiin kennamuu danda'a inni walitti ilaalle jechuudha. Kanaaf iyyuu isa kana beekneeti gatiin inni meeqadha asirratti S5 irratti 5 dha. 5 divided by 2 into 2 times A1. A1 inni meeqadha? 2 dha. 4 taati jechuudha. 2 times A1 gaafa jennu plus n minus 1 n inni keenya meeqadha? 5. 5 hir'isu tokko 4 times d taati jechuudha. Is equals to kuni gaafa lamaatiin salphatu 2 taati 2 baay'isu 5 10. Kunis lamaatiin gaafa baay'atu 2 taati 2 baay'isu 5 10 plus 10 d ta'ee jechuudha S5. Sana booda inni kan biraan immoo S10 immoo iddoo kanatti barbaannu ammas. S10. S10 is equals to maalidha inni immoo 5 times S5 dha. 5 times S5 yookaan immoo isa dhiisne iddoo wanti irraati hafennu isas immoo jechuudha. Isuma kanarraati 10 divided by 2 into 2 times A1. What is A1? 2 dha. 2 times 4 taati jechuudha plus n minus 1 jedhamti. N keenya meeqa? 10 dha. 10 minus 1 9 times d dha jechuudha. Qixxeetaa meeqa ta'a kun immoo 10 divided by 2 jechuun 5 ta'a. 5 times 4 that is 20 plus 5 times 9 that is 45 d. Garuu immoo iddoo kanatti maal qabna? S10 jechuun maal jechuudha neera? 5 times S5 dha neera. 5 times S5 is equals to meeqa? That is 20 plus 4 times 45 d. Kana qabna. Inni kan biraan immoo equation kan biraa sitti qabna moo hin qabnu? That is S5 is equals to what? 10 plus 10d. Kana qabna jechuudha. Sana booda asitti S5 fi d hin qabnu waan ta'eef equation lama qabna, variable lama qabna. Kanaaf yoo maal gochuu dandeenya? Simultaneously furuu ni dandeenya jechuudha. Simultaneously furuu ni dandeenya. Kana asitti kaayyoon keenya d barbaadu waan ta'eef kana negative 5 dhaatiin baay'isne wal taayidhaan kana jechuudha. Sana booda kana gaafa negative 5 tiin baay'isnu negative 5 S5 dha. Kun S dha, kun 5 dha. Siniif agarra. Negative S5 ta'a jechuudha. Negative 5 S5. Kun immoo 5 S5 dha. Sana booda maal ta'a? Kun lama wal balleessa. Inni kun gaafa secha irra baay'atu negative 15 taati kun 20 minus negative kun asirratti 0 ta'eera. 20 minus negative 50 gaafa jennu meeqa ta'a? That is negative 13. Inni kun negative 5 kun kanatti baay'ata negative 15 ta'a yookaan immoo negative 5 ta'a. Ida'uu 45 gaafa jennu minus 5d ta'a jechuudha. Sana booda erga kana arganne booda gatii d furuudha waan ta'eef kana asa dabarsinu 13 is equals to 5d negative qaba kuni. Sana booda d is equals to what? Negative 6 ta'a jechuudha. Over negative 5 over negative 5 edda goone booda gatii d meeqa arganna jechuudha? Negative 6 arganna jechuudha. Sana booda gama erga gatii d arganne booda A20 keenya barbaadu nun dhibu jechuudha. A20 keenya barbaadu nun dhibu jechuudha. A20 jechuun A20 is equals to maalidha? Is equals to yookaan immoo an jechuun maal jechuudha? Is equals to A1 plus n minus 1 times d dha inni irra. Kanaaf iyyuu A20 gaafa jennu is equals to A1. A1 inni meeqadha? 2 dha. Plus n minus 1. N keenya meeqadha? 20. 20 minus 1 that is 19 times d keenya immoo meeqadha? Negative 6 dha inni irra. Negative 6. Sana booda 20 minus in ta'uudha kun 19 times 6 gaafa jennu jechuudha. Isheen kun immoo meeqa dhufti? 214. Sana booda kana gaafa irraatti hir'isnu 114 114 kun gaafa irraatti hir'atu negative 112 ta'a jechuudha. Sana booda maal goone jechuudha amma proof goone irra jechuudha. Negative 112 dhufuusa proof godhi waan nuun jedhuudhaati. Inni kun kana fakkaata. Inni kan biraan immoo gaaffii lakkoofsa 11 kan jiru moo walitti ilaalu. Yaa viidiyoon isaa dheerachaa jira. Rakkina hin qabu haa dheeratu. Waan nan sinii galuudha. Iddoo kanatti maal jedha? How many terms of the arithmetic progression negative 6, negative 11 over 2, negative 5 are needed to give the sum negative 25. Saayimiinsa yookaan immoo ida'aminsa isaanii jechuudha negative 25 dhufuudhaatii fi arithmetic sequence kana meeqatu barbaachisaadha? Baay'inni isaanii meeqadha salphaanumatti jechuudha. So isa kana argachuudhaatii fi asirratti kan nu kenname SN dha. SN is equals to negative 25. Kaayyoon keenya barbaadu N kana barbaadudha jechuudha. Yookaan immoo S of N meeqatu yookaan immoo S of meeqatu negative 25 nu kennaadha. Asirratti kun arithmetic sequence dha. Arithmetic sequence kana irratti A1 keenya meeqadha? Negative 6. Inni kan biraan D barbaaduu ni dandeenya. D jechuun maal jedha? A2 minus A1 jechuudha. A2 meeqadha? Negative 11 over 2. A1 immoo negative 6. Kana jechuun negative 11 over 2 plus ita jechuudha. Donc minus negative 6 gaafa plus ta plus 6 is equals to kana gaafa wata salama fudhannu negative 11 plus 12 taati is equals to 1 over 2. D is 1 over 2
taa'ee jechuudha. Sana booda erga D kana qabaanneeti amma tarmii meeqatu barbaachisaadha salphaadhumatti. Tarmii meeqatu barbaachisa. Kanaafiyyuu SN jechuun maal jechuudha? Kan nuti beeknu N divided by 2 into 2 times A1 plus N minus 1 times D kan jedhu beekna. Sana booda A1 qabna. A1 is negative 6. D qabna 1 over 2. Barbaadu bichaadha jechuudha. SN qabna negative 25. Negative 25 is equals to N divided by 2 into 2 times negative 6. That is negative 12 in ta'u iddoo kanatti. 2 times A dha. A1 dha. A1 in negative 6 dha. Times 2 negative 12. Plus. Sana booda ammittaan immoo N barbaadna waan ta'eef N minus 1 times D keenya meeqadha? 1 over 2. Akkas ta'a jechuudha. Sana booda negative 25 is equals to N divided by 2 into negative 12. Sana booda ishii kana immoo irraa baayisu. Sana booda maal taati? Plus 1 over 2n. Sana booda negative 1 over 2 taati jechuudha. Negative 1 over 2. Sana booda edda akkas goone booda erga akkas goone booda negative 25 yookaan immoo kana lama kana asii baayisu kun hunda isaatiif dhaabata waan ta'eef negative meeqa ta'a? Negative 5 ta'a. Qixxeeta asirraatiin kana fuu meeqadha? Negative 12 plus 1 over n in plus negative 1 over 2 ta'a jechuudha. N into amma ishii kanaaf ishii kana walitti taa'ida'u. Negative 12 minus 1 over 2. Kana jechuun 2 negative 12 minus no negative 24 minus 1 that is negative 25. Negative 25 over 2 plus 1 over 2 n taati jechuudha. Sana booda ammas immoo kana irra raabsu n kana jechuudha. Negative 15 yookaan negative 50 is equals to kana kanatti gaafa baayisu negative 25n divided by 2 plus kanas immoo gaafa natti jechee baayisu n square divided by 2 taati jechuudha. Divided by 2. Sana booda erga kana arganne booda amma immoo lamaatiin baayisu ammas immoo jechuudha. Lama ishii kana asitti balleessuudhaatiif kana lamaatiin asitti baayisu that is negative 100 is equals to negative 25n plus n square ta'a jechuudha. Sana booda kana solve gochuudhaatiif isa kana achaa dabarsu. Kana jechuun n square minus 25n plus 100 is equals to 0. Kana san dabarse jechuudha. Sana booda erga akkasitti barreessinee booda amma kana it is quadratic equation dha. Quadratic equation gaafa ta'u immoo factorize gochuudhaatiin solve gochuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun walitti baay'ata dhibba kan kun walitti daamee immoo negative 25 kan kennu. Fakkeenyaatiif negative 20 daasi negative 5 yaa fudhan. Walitti baay'isne dhibbata walitti daamee immoo negative 25. N square minus 5 n minus 20 n plus 100 is equals to 0. Sana booda ishii kana asitti factorize godhu n alatti baasu n minus 5 asitti hafa. Isa kanas immoo asitti n negative 20 kana alatti baasu. Sana booda n minus 5 taati jechuudha. Ishiin kun immoo sana booda kan adda akkasitti barreessinee booda amma n minus 5 kun lamaan isaaniitiif koomeenidha waan ta'eef n minus 5 yoo fudhadhe kanaafuu asitti n dha asitti immoo 20 is equals to 0. N is equals to 5 or n is equals to what? 20 ta'a jechuudha. Gatiin inni yookaan 5 ta'uu danda'a yookaan immoo 20 ta'uu danda'a jechuudha. Yookaan 20 ta'uu danda'a yookaan immoo 5 ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun akkamittiin gatiin inni lama dhufa jechuu dandeessu. Akkamitti gatiin inni lama dhufa. Fakkeenyaatiif gatiin inni fakkeenyaatiif meeqa dhufa asiniin haa jedhu akkamitti isinitti agarsiisu. Lama ta'uu danda'a asiniin jechuu barbaadetanidha. 5 ta'uu danda'a yookaan immoo 20 ta'uu danda'a. Kana jechuun fakkeenyaatiif negative 3, negative 2, negative 1 kan jedhu kana ilaala fakkeenyaatiif sana booda 0 yookaan immoo 1, 2, 3, 5, 6 otoo nuun jedhe fakkeenyaatiif asitti kuni waliigalli isaanii meeqadha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 isaanii gaafa walitti daanu negaatiivni 3 kuni negaatiivni 3 kan balleessa, negaatiivni 2 kun 2 kan balleessa, negaatiivni 1 balleessa. Kan walitti daamee argamu meeqadha? 2, 5 fi 6 qofaadha jechuudha. Amma gaa kuni enniin keenya asirratti meeqa ta'uu danda'a? 8 ta'uu danda'a. Yookaan immoo enniin keenya 2 qofaa ta'uu danda'u 5 fi 6 irraati yookiin jechuudha. Kanaaf tarmiin walitti daamee nu barbaachisu meeqa qofaadha jechuudha. 5 fi 6 qofa tarmii 2 qofaa ta'uu danda'a. Akka kanaatti akkasiin yaaddanidha. Malee iddoo kanatti tarmiin irratti walitti daamee arganne sana qofaa akka hin taanedha jechuudha. Isinitti agarsiisuu kanan barbaade. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 12ffaa irra kan jiru walitti hin ilaallu. 12. Maal jedha? The sum of certain number of terms of the arithmetic progression 25, 22, 19 up itti fufaayedha. Sana booda meeqa nuun jedhe? 116. Find the last term nuun jedhe.
yookaan immoo tarmii isa dhuma barbaadii nuun jedhe. Asirratti kuni arithmetic progressionidha kan nuu kenname. Arithmetic progression kana keessatti A1 meeqadha 25, A2 meeqadha qixxeetaa 22 jedheeti itti fufaa jechuudha. Kana jechuun gatiin D keenya yookaan immoo covariant difference keenya meeqadha jechuudha 22 hir'isuu 25 that is negative 3 jechuudha. Erga kana ta'eeti garuu asirratti maalidha SN'n wayii jechuudha yookaan immoo saamiin isaa nuun jedhe the sum of a certain number of terms. Meeqadha nuun jedhe 116 nuun jedhe. Kana jechuun the last term nu barbaadi nuun jedhe jechuudha AN. Akkanatti barbaadnu barbaade jechuudha. Kana jechuun sum of SN jechuun maal jechuudha N divided by 2 into A1 plus AN kan jedhu beekna. Kana akka kanaatti summation of N terms yookaan immoo summation isaa akka kanaatti akka nuti argachuu dandeenyu beekna jechuudha. Amma gaa formulaa isa kana yoo fayyadamne salphaadhumatti argachuu ni dandeenya jechuudha. Garuu immoo maadhaa asirratti formulaa isa kana fayyadamuu hin dandeenyu. Sababiin isaa maaliif N kana hin beeknu baay'ina isaanii hin beeknu. To baay'ina isaanii beekna ta'e kana fayyadamne sana booda N barbaaduu hin dandeenya jechuudha. Asitti maal jedhe find the last term waan jedhe. Kanaafiyyuu jalqabarratti maal barbaaduu qabna jechuudha. We must find what the value of N. N barbaaduudhaaf immoo akkamitti barbaadna SN is equals to N divided by 2 into 2 times A1 plus N minus 1 times D kan jedhu formulaa isa kana fayyadamuu qabna jechuudha. Kana jechuun kanuma jechuudha karaa biraati. Sana booda SN jechuun maal jechuudha danda'eera. 116 qixxeetaa N divided by 2 into 2 times A. A meeqadha? A1 in 25 times 2 that is 15 plus N minus 1 times D keenya meeqadha? Negative 3. Negative 3 dha jechuudha. Is equals to 116 qixxeetaa N divided by 2 into 50 iddoo kanatti kana gaafa irra baay'isnu meeqa ta'a? Negative 3N. Kun kanatti gaafa baay'atu jechuudha. Negative 1 times negative 3 immoo positive 3 ta'a jechuudha. Sana booda 116 qixxeetaa N divided by 2 into 50 plus 3 that is 53 minus 3N taati jechuudha iddoo kanatti. Sana booda lama kana asii jechaa baay'isnu yookaan immoo karaa lachuu lamaatiin haa baay'isnu. Kana lamaatiin baay'isnu karaa lamaan isaa jechuudha. Meeqa arganna 300 fi 30 no 232. 232 qixxeetaa kanammoo irraa baay'isnu 53N kun N kun kanatti gaafa baay'atu jechuudha. N kun kanatti gaafa baay'atu immoo negative 3N square ta'a jechuudha. Sana booda kana gar tokkotti dabarsinu. Kana jechuun 3N square kana hunda isaa dabarsuuti plus 53N kuni maal ta'a minusidha. Maaliif kun as darbeera waan ta'eef plus 232 is equals to 0 dha jechuudha. 0 dha jechuudha. Sana booda erga kana arganne booda jechuudha. Yaw sound wayii isinitti dhaga'amara natti fakkaata. Yaw makiinadhaatiin lafa sirreessaa jiru wanta dhafumaa gochuu hin danda'amu. Na iddoo kanatti kuni 3n square plus minus 53 dha isheen kuni 53n plus 232 is equals to 0. Sana booda kana it is quadratic equation wanti dhaatiif gati n quadratic formula fayyadamne maal gochuu dandeenya solve gochuu dandeenya jechuudha. Asirratti n1 inni tokko 29 irra 3 dhufa. Inni kan biraan immoo or n is equals to 80 dhufa. Gaafa quadratic formula yookaan immoo factorization method fayyadamtani gaafa factorize gootan jechuudha. Gaafa factorize gootan garuu asirratti value n 29 irra 3 kana ta'uu hin danda'u. Sababiin isaa maalifidha? N maal ta'uu qabaadha? N must be an element of natural number ta'uu qaba jenneeti walitti ilaalle ture jechuudha. Arithmetic sequence keessatti doomaniin arithmetic sequence ta'e doomaniin sequence kamiyyuu maalatis positive integer number dha waan ta'eef jechuudha. So n kana ta'uu hin danda'u jechuudha. Yookaan immoo maal gochuu dandeessu? Kana 29 hiruu 3 gaafa jettani 9.6 wayii dhufa. Itti buttanii meeqadha? 10 gootanii yennaa cheek gootanii hin dhufu jechuudha saameshiniinsa. Kanaaf yoo gamma n yookaan immoo an barbaadi nuun jedhamte the last term keenya meeqa jechuudha a8 dha jechuudha a8 barbaadna jechuudha asirratti a8 jechuun is equals to a8 is equals to maal goona jechuudha amma iddoo kanatti a1 plus n minus 1 times d gooneeti arganna jechuudha a8 keenya a8 is equals to a1 meeqa 25 plus n keenya meeqa 8 hir'isu tokko jechuun 7 baay'isu negative 3 dha jechuudha isheen kun immoo. Sana booda kana gaafa hojjennu a8 is equals to 25 isheen kun immoo meeqa taati negative 21 sanaafiyyuu 4 taati jechuudha. Kanaafiyyuu the last term is what 4 ta'a jechuudha. Iddoo kanatti dhuftanii the last term is
4 dha jechuudha. Last term barbaadu waan nun jedhaatiif last termiin keenya 4 ta'a jechuudha. Inni kan biraanii viidiyoo kanarratti isa dhumaa kan nuti walitti ilaallu gaaffii lakkoofsa 13ffaa kanadha jechuudha. Taanee kan jiru immoo viidiyoo paartii 12ffaa irratti walitti deebina jechuudha. Asirratti maal jedha? If the sum of n terms of an arithmetic sequence or an arithmetic progression is pn plus qn square, where p and q are constants, find the common difference. Asirratti maal nun jedhe? Sum of sn in keenya sn ni qixxeetaa meeqa nun jedhe? pn plus qn square dha nun jedhe. That is the sum of n terms of an arithmetic progression jechuudha. Sana booda maal barbaadin nun jedhe? Common difference barbaadin nun jedhe. D akkanatti barbaadudha jechuudha. Kanatti gaafatama. Asirratti sn is equals to pn plus qn square gaafa jedhamu. Fakkeenyaatti S1 yoon barbaadu yookaan immoo S2 toon barbaadu jechuudha. Bakka inni kana bicha lama gashuudha jechuudha. Kana jechuun 2p plus 4q ta'a jechuudha. Bakka gatiin inni lama gashu. Inni kan biraan immoo n minus 1 toon barbaadu immoo bakka inni kana maal gashuudha jechuudha. N minus 1 galchuudha jechuudha. Kana jechuun p into n minus 1 plus q into n minus 1 the whole square galchina jechuudha. Kana jechuun pn minus p plus q into kan ammoo gaafa square goonu n square minus 2n plus 1 ta'a jechuudha. Isheen kun kana jechuun immoo pn minus p plus qn square minus 2qn plus q ta'a jechuudha. Isa kana maal ajji barbaadde jechuu dandeessu kana itti fayyadamna waan ta'eef akkuma isinii galuudhaatiif jedhee immoo iddoo kanatti akka SN kun gaafa kennamu SN gaafa jedhu akka kanaatti akka nuti barbaaduu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf S4 barbaaduu yoo jedhe bakka inni qofa 4 galchuudha jechuudha as keessatti. So common difference gaafa barbaadnu gaa common difference jechuun salphaadhumatti maal jechuudha? AN minus 1 otoo jenne that is common difference D nuun kennu yoo barbaadne jechuudha. AN fi AN minus 1 jechuun is equals to that is common difference D nuu kenna jechuudha. AN irraati AN minus 1 yoo barbaadne D nuu kenna. Kanaafiyyuu isa kana barbaaduudha jechuudha ammas keessatti. Kaayyoon keenya. Isa barbaaduudhaatiif immoo mee jalqaba irratti SN jechuun callisnee ilaallu. SN is equals to A1 plus A2 plus A3 plus jedheetti itti fufaa jechuudha bifa kanaati. Sana booda haga AN minus 1 itti jira plus AN itti jira jennu. Kuni guutummaan isaa SN ta'eeti asirraa kaasee aga asitti kan jiru kun immoo maal ta'a jechuudha? SN minus 1 ta'a jechuudha salphaadhumatti. SN minus 1. Erga akkas ta'eeti SN minus 1 erga ta'e jechuudha amma AN ishii kana qofaadhaatii fi SN is equals to SN minus 1 plus AN ta'e miti asirratti. AN kana asirratti barbaaduu danda'u AN is equals to SN minus 1 ta'a jechuudha. Erga akkasitti barreeffadhee gaamma iddoo kanatti SN qabna. That is PN plus QN the whole square qabna jechuudha. Sana booda isa kanarraati hir'isu SN minus 1. SN minus 1 jechuun maal jechuudha? Iddoo kanatti finneettu iddoo kanatti minus PN minus P plus QN square minus 2QN plus Q. Sorry. Sana booda kana qabna ture jechuudha asirratti. Mee kana walirraa ta'ee arsu. Iddoo kanatti kuni PN kana balleessu maaliif kuni minus ta'a PN minus PN ta'a waan ta'eef. Sana booda iddoo kanatti kuni minus kun dhuftee kanatti gaafa baay'atu minus QN square ta'a. QN square asirraan positiiva wal balleessa jechuudha. Kanaafuu maalidha? Asitti kun minus qabna minus P positive P. Asitti kuni sorry iddoo kanatti yaa sana booda iddoo kanatti minus 1 times P minus P gaafa goonu P ta'u sana booda iddoo kanatti immoo kun minus times 2QN gaafa jennu immoo positive ta'a jechuudha. Positive 2QN inni kan biraan negaatiivni kun gaafa Q itti baay'atu jechuudha. Negative Q ta'a jechuudha. This one is AN. AN edda akkasitti arganneeti ishii kana AN edda akka kanaatti argannee booda jechuudha. Inni kan biraan AN minus 1 argachuu hin dandeenyu nuti barbaanne AN minus 1. Kana jechuun as keessatti bakka n maal gashuu qofaadha? N minus 1 qofa galchuudha jechuudha. Maaliitiif AN general term isa keessatti AN is equals to A1 plus N minus 1 times D gaafa goone fakkeenyaaf A ta'anii argachuudhaatiif bakka n qofa maal gashine ta'anii galchaa ture. As keessattis immoo AN keenya edda kana ta'eeti AN minus 1 gaafa barbaannu N minus 1 keessa galchuudha jechuudha.
Kana jechuun P plus iddoo kanatti 2Q jira. Sana booda bakka n ishee kana n minus 1 galchina jechuudha. N minus 1 minus Q. Sana booda z equals to kuni maal ta'a? P plus kuni gaafa irra baay'attu 2Q n minus isheen kun immoo gaafa irra baay'attu that is 2Q minus Q taati jechuudha. Minus Q. Sana booda z equals to kun P jira. Kun immoo 2QN plus 2QN. Sana booda isheen kun lamaanuu maal taati? Negative 3QN taate jechuudha gaafa walitti hidhaan. Sana booda erga kana argannee booda common difference akkamitti argama? Common difference is equals to what? AN minus 1 dha jechuudha. Kana jalqaba irratti sinitti himee jechuudha iddoo kanatti. That is the common difference definition. Termoota walitti aanan lama walirraatti gaafa hir'isnu common difference arganna jechuudha. Kun immoo termoota walitti aanan lama is equals to what is AN? AN jechuun maal jechuudha? Iddoo kanatti that is P plus 2QN minus QE dhaanneera minus AN minus Q. AN minus Q jechuun immoo kana dhaanneera. That is P plus 2QN minus 3QE dha jechuudha. Is equals to P minus P 0 taatiin bada 2QN minus 2QN hin bada negative Q asirraatiin nafti minus kuni gaafa secha irra baay'atu positive han ta'u positive 3Q. Is equals to maal ta'e jechuudha? 2QE ta'e jechuudha. 2Q. Asitti kuni QE dhaatiin maaliif ibsama jettanii gaafachuu dandeessu. Iddoo kanatti maal jedheera? Where P and Q are what constants nuun jedheera waan ta'eef bifa QEtiin ibsuun ni dandeenya jechuudha. So the common difference of this given equation is what? Of this given problem is what? 2QE ta'a jechuudha. Common difference isaanii 2QE ta'a jechuudha. Inni kun kana fakkaata viidiyoo itti aantutti immoo gaafii lakkoofsa 14ffaarraa kaanii wal faana kan ilaallu ta'a jechuudha. Hagasitti yuugaa ana immoo danda'u isinitti meera isin immoo hamma dandeessan kanaa olitti sirriitti yoo shaakaltan jechuudha. Qormaata irratti wanta ta'e isiniin salphata jedhanii yaada. Kana fakkaata warreen maatii taatanii viidiyoo keenya irraatii waa barachaa jirtanii viidiyoo keenya subscribe YouTube channel keenya subscribe godha. Akkasuma immoo ijoollee hiriyoota keessaniif immoo share gochuudhaatiin ittiin ga'an isiniin jedha. Inni kan biraani ijoolleen hedduun keessanii subscribe gochaa jirtan maaliif akka ta'e hin beeku. Subscribe gochuun isinirraatii eegama jechuudha. Subscribe gaafa gootanii isinirraa kan inni fayyadu. Anaanis na fayyada garuu isinii gaafa subscribe gootanii gaafa nuti viidiyoo gadi gadhiisnu jechuudha. Viidiyoon sun isinii dhufaa jechuudha dafee. Gaafa subscribe gochuu dhiistanii yeroo hunda search gootu jechuudha. Fakkeenyaatiif persentii 50 kan ta'u otoo subscribe godhinidha kan isin ilaalaa jirtan. Baay'ee YouTube nutti agarsiisa akkasii jechuudha. Eenyu akka subscribe godhee jiru eenyu akka subscribe godhee hin jirre. Kanaafiyyuu subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasuma immoo hiriyoota keessaniif immoo share godha. Galatooma kana fakkaata viidiyoo itti aanutti amma walitti deebinutti nagaatti.